irratti madda galii jalbiraa qabu reefu wal garaan ijaaramne kunoo kana akkuma tokko bashine kanaas achitti immoo madda galii nu taati jennee abdannee hojiittis eegalleerra. Kana dura akka warra abbaa manaa keenya eeggannee jiraannaa kana booddee immoo kun hanqaaquu isheetiin immoo ijoollee keenya jiraachisannee ijoollee keenya barsiifannee madda galii jabaanuu taanee abdii qabna. Amma hanqaaquun ishee guyyaatti yoo nu hanqaatte ijoolleen keenyas nyaata madaalamaa argattee ittiin bakka jajjabaattee nuuf guddachuu waan dandeessuuf nuufis karaa tokko deeggarsa ta'ee nu gargaaruu danda'a jennee waldaadhaan ijaaramne itti seenneerra. Hojii dhabaan ture barumsa baradhee bituun koo 2016 ture. Amma garuu egaa ndaaqoon kun dhufte an karaa koo hojii argadheera itti fayyadamaan jira maatiin koos anis of danda'ee jiraachaa jira jechuudha. Isa kanaaf nuufuu bu'aadha biyyaafis bu'aadha dheeyyaadha. Hanqaaquu jalqabanii naa wucoon kun yoo xinnaate guyyaatti birrii 15,000 gashuu danda'u jechuudha. Jaan kanatti argatte guyyaatti. Eshi. Garuu ani kan jaan argadhu birrii 10,000 jaatti jechuudha. Kan fudhadhu. Ofii kootiyyuu of danda'ee qofaa kootti dhuunfaatti jechuudha. Wucoo kana 100 jedhu 50 jedhu dhuunfaatti of danda'ee ofii kootii bitadhee mana ijaaree fi keessatti nan horsiisa yaadaa jira akka yaada kootiitti. Ani akka kootti hojii tuffachuu osoo hin taane hundumtuu dargaggoonni keenya kan lafatti badaaran baratee fixee kan lafa taa'aa jiru hundumtuu utuu gara hojii kanaatti bobba'ee utuu hojiin tuffatiin hojii xinnoo dhadhee utuu tuffatiin xinnoo irraa kaanii gara guddaatti siqu waan ta'eef utuu hojjetanii nan yaada akka kootti. Hojiiwwan maaddii guutuu akka godina keenyaatti hojiin maaddii guutuu waggoota 2-3 kana keessatti hojii gurguddaadha kan hojjetamaa jiru. Kanaaf horsiisa beelladaanis hojii misooma dammaanis hojii kuduraan muduraanis akkasuma hojii horsiisa looniitiis wal qabatee kan cuuciif qillees wal qabatee yoo xiqqaatee qotee bulaan tokko lukkuu 5 qabaachuu qaba. Horiiwwan kilaasteratti ba'anii horiiwwan aannaniis kilaasteraan hojjetamanii maaddii guutuu mirkaneessuu keessatti waggoota 2-3 kana aanolee hunda keessatti karaa bal'ina qabuun kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Waan qabatamaa jiru maaliin argameera? Waan qabatamaan jiru kuni kan yamma argaa jirru keessaayyuu hojii dhabaan keenya carraa hojii keessa galee bu'aa dinagdee isaa jijjiiruudha. Akkasumas dhiyeessiiwwan naannoo hawaasaatti bal'inaan akka dhiyaataniif qulqullinaan baay'inaan akka dhiyaatanii fi hawaasi keenya aannan argachuu akka danda'u killee argachuu danda'u fi akkasumas damma akka argachuu danda'u oomishawwan maaddii guutuutiin eega jalqabamanii bu'aa gurguddaan kan argamaa jiru ta'uu isaa jechuudha. Qancaruma daa'immanii irratti keessattuu maal bu'aa maal? Akkuma kana yaa'u tootaalii hojiiwwan fayyaa namaatiin kan wal qabatan maaddii guutuu jechuun silas akkuma beekamu qancarummaa hambisuudha. Kanaaf daa'imni maaddii madaalawaa argatee daa'ima sammuunis qaamaanis fayyaalessa ta'u hojjechuu keessatti jijjiiramni jiru kun qorannoo adda addaatiinis bara kanaa kan fooyyee qabu ta'uu isaa jechuudha.